obbo Johar Muhammad, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Booranaa arras dhaddachatti hin dhiyaanne. Himatamtoonni galmee obbo Johar Muhammad jalatti argaman hafan ammoo jimaata irraa mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Himatamtoonni battala mana murtii gaanitti turtii daqiiqaalee muraasan booda mana murtiitti gara mana hidhatti dachaafamanii jiru. Obbo Johar Muhammad faan akkaataa manni murtii ittiin hojjetaa jiru sirrii miti. Ajajni manni murtii dabarsus hojiirran oolu jechuun dhaddachatti dhiyaatu kan lagatan bubbulanii jiru. Himatamtoonni siyaasaa kanneen akka Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa faan erga manni murtii bilisa baasee booda humnoota mootummaatiin deebifamanii qabamanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo obbo Johar Muhammad faan haalli kun akka fooyya'uuf irra deddeebiin gaafatanis deebisaa waan dhabaniif mana murtiitti deddeebi'uu lagatanii jiru. Rakkoon manneen hidhaa garaagaraa keessaa jiru akka fooyya'uufis guyyoota 40 nyaata lagatuun qabsoo hadhooytuu adeemsisaa turuun isaanii ni yaadatama. Obbo Johar Muhammad faan ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 Finfinnee keessatti raawwatameen booda kan humnoota mootummaatiin hidhaman. Ergasii yeroo garaagaraatti mana murtiitti deddeebifamanis murtii haqaan arganne. Hidhamtoonni kanneen yeroo lolli kaaba Itoophiyaa keessatti tuufee jiru kanatti maatiin tokko jumlaan ajjeefamee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa Kamisa kaleessaa lolli cimaan meeshaalee waraanaa gurguddoon deeggarame Gondar kibbaa magaalaa Dabra Taaboor keessatti adeemsifamuu isaa maddeen gabaasan. Humnoonni TPLF fuula duratti gulufaa jiran humnoota mootummaa magaalaa Dabra Taaboor maadheffatan irratti haleellaa cimaa adeemsisuun ifirraa dhiibanii jiru. Garuu bulchaan magaalaa Dabra Taaboor Qalama Warqii Mihirate haleellaa kaleessaa waaree booda adeemsifame kanaan lubbuun namoota nagaa 5 dabartee jiran. Haleellaa TPLF meeshaalee gurguddoon adeemsise kanaan maatii tokkorraa namoonni 5 ajjeefamanii akka jiran bulchiinsi naannoo Amaaraa himee jira. Kana malees namoonni 2 madaa'uu isaanii qondaalli mootummaa naannoo Amaaraa kun himanii jiru. Gama biraatiin xiinxalaan addunyaa beekamaan Alex Dewool hoogganaan finciltoota Tigraay Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'ee akka Afrikaatti namoota bara jireenya kootii keessatti istiraatejii waraanaa beekuu jabaadhaa jiran kan umriin ganna 68 Tsaadiqaan humnoonni TPLF tarsimoo injifachiisarraa gulufaa kan jiran tooftaa lolaa inni qajeelchaa jiruunis jamee jira. Jiraattonni magaalaa Dabra Taaboor garii ammoo osoo haleellan kaleessaa kun hin eegaliniin dura fageenyarraa dhukaasni dhagayamaa turuu ragaa baanii jiru. Dhukaasni meeshaalee gurguddoo kunis magaalaa Dabra Taaboor bakkoota akka Arseemaa, Tafanaqaay, Safar, Bataskaana Madaanii Alam Jaman gara dugda duubaa naannawa hospitaala Referaa Dabra Taaboor haleelanii jiru jame. Humni TDF raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota naannolee biraarraa lolaaf dirmannaa dhufan dhiibanii naannoo Amaaraa handhuura seenanii jiru jamee jira. TPLF hanga humnoonni Amaaraa lafa Tigraay keessaa bayanii fi qabxiileen haaldureef dhiheessan hojiirra oolanitti dhukaasa hin dhaabu jechuun lola itti fufee jira. Gama biraatiin TPLF ibsa kaleessa baaseen himanni lammiilee nagaa irratti ajjechaan raawwatamee jiru qaama walabaatiin akka qoratamu dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafatee jira. Haleellaa hagayya 17 bara 2021 naannoo Amaaraa keessatti raawwatamee jiru kana addi bilisa baasa uummata Tigraay akka raawwatin oduu sobaa fi maqaballeessiti jechuudhaan ifirraa fageessee jira. Kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti dhalattoonni Tigraay dhibbaan lakkaa'aman hidhatti guuramaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Addatti dhalattoonni Tigraay magaalaa Finfinnee keessatti argaman humnoota nageenyaa mootummaatiin jumlatti hidhatti guuramaa akka jiran dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibsee jira. Damee gaanfa Afrikaatti hooggantuun dhaabbatichaa Laatishaa Baadir dhalattoonni Tigraay sabummaa isaaniitiin irratti xiyyeeffatamee jumlaan hidhamaa jiru. Gariin isaanii eessa buuteen isaanii dhabamee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraay eenyummaa isaanii irratti xiyyeeffatee hidhuu fi dhabamsiisuu dhaabuu qaba jechuun namoota eessa buuteen isaanii dhabamanis akka ibsu gaafatanii jiru. Dararaan dhalattoota Tigraay magaalaa Finfinneef naannolee biraa keessa jiraatan irratti kan hammaate erga dhibdeelen TPLF fi bilisiginnaa lolatti tarkaanfateen booda dhalattoonni Tigraay hojjettoota mootummaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'an baay'een hidhamanii jiru. Gariin isaanii ammoo hojiirraa geggeeffamanii manatti akka daangeffaman taasifaman. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin sababa eenyummaatiin namni hidhamuu fi dhabamsiifamu hin jiru jechuun waakkata. Kunis bara TPLF aangorra ture raawwatee ji'a mootummaan Itoophiyaa. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees nageenya Itoophiyaatiif jecha dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Guutarees akka jedhanitti dhukaasni hatattamaan dhaabbatee wal dhibdeen jiru mariin akka furamuu qabu jabeessanii gaafatan.
qondaalli UN kun dabaluunis haalli biyyattii yaaddoo ta'uu ibsanii garuu gargaarsi namoomaa danqamuu akka hin qabnee fi tajaajilli uummataa eegalamuu akka qabu cimsanii gaafatanii jiru. Itti fufuunis furmaanni akka dhufuuf jecha mariin siyaasaa lammiilee Itoophiyaatiin durfamu akka adeemsifamuu fi kanaafis haalli mijatu akka qabu cimsanii hubachiisanii jiru. Mariin adeemsifamu kan sababoota wal dhibdee adda baasuu fi furu tahuu qabas jedhanii jiru. Guutarees viidiyoo marsaa hawaasummaa irratti maxxansan kanaan gamtaan Afrikaa fi UN dabalatee dhaabbileen idil addunyaa biroo lammiilee deeggaruuf akka hojjetan himanii jiru. Waraanni dhaabbatee deeggarsi namoomaa lammiilee nagaa akka dhaqqabu yaamicha godhuun isaanii kan yaadatamu. Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa fi gamtaan Afrikaa amma dura rakkoon siyaasaa Itoophiyaa marii qofaan furama jechuun yaada walirraa hin cinne dhiheessaa turan. Garuu kallattii mootummaa Itoophiyaatiin yaadni kun hin deeggaramne. Gama biraatiin hoggantuun dhaabbata gargaarsa idil addunyaa USAID Samantaa Paawer nyaanni hojjettoonni gargaarsaa Tigraayitti namootaaf raabsuuf qaban dhumachuuf jira jechuun akeekkachiisanii jiru. Tigraay keessatti lammiileen miliyoonni 5.2 ol ammas deeggarsa namoomaaf harka isaanii bal'ifatanii jiru. Namni maqaan isaa Floyd Reel Roosbeerii jedhamu Ameerikaa Kaapitool Hiilitti boombiin nama sodaachisu to'annoo jala oolfame. Kan umriin ganna 49 ta'e Floyd Washington DC Kaapitool Hiil cinatti boombiin sodaa uume garuu sa'aatiilee muraasan booda poolisitti harka kennatee jedhame. Akeekni namni kun boombiin sodaachisaa uumeef hin baramnee jedhame garuu poolisiin konkolaataa san irratti sakattaa cimaa adeemsise. Meeshaalee boombiin irraa hojjetamus konkolaataa san keessatti argatuu isaa poolisiin beeksisee jira. Dhaabbanni Facebook ammoo viidiyoo namni sun konkolaataa dhaabbatee ture keessa taa'ee waraabaa ture kan haqe yeroo ta'u profaayilii nama kanaatis guutummatti ugguree jira. Viidiyoo waraabame saniin pirezidaantii Baayiden kan qeequ yeroo ta'u waa'ee warraa isaa leellisaa ture jedhame. Erga to'annoo jala oolfame ammoo konkolaataa balbalarra dhaabee poolisii tokkotti boombii qabatuu amanee jira. Hogganaa poolisii Kaapitool Hiil kan ta'an J. Toomaas Mangeer ibsa miidiyaaleef kennan keessatti namni kun meeshaalee dhooyuu fakkaatu qabatee ture jedhanii jiru. Garuu osoo balaan geessisinii fi jeequmsa haala hammeessuu hin dhalchin konkolaataa keessaa bahee harka waan laateef osoo miidhaan irraan gahin seeratti dhiheessuuf akka jiran hogganaan poolisii kun himanii jiru. Namni kun deeggara paartii Riipablikaanii yeroo ta'u ji'a amajjii dabree keessa deeggartoonni Doonaald Tiraamp Kaapitool Hiil keessa seenuun jeequmsa kaasuun ni yaadatama. Hokkora dhalate saniinis yoo xiqqaate namoonni 5 ol ajjeefamanii kanneen biraa 535 hidhamuun adabamu.